Gizuutiyu, welcome to Gizuutiyu. Baga nagaan gara Gizuutiyu dhuftan. Kun angaawwan guddina jireenyaa furaa keenyaaf barbaachisan bifa garaa garaatiin iddootti qindaa'uuf dhiyaatudha. Har'a immoo akkamittiin nama waliin afaan Ingliffaatiin waliin dubbii goonuu ilaalla. Amma xumura qophii keenyaa nu waliin turan afirraa keenya. Gizuutiyu filannoo keessan jalqabaa godhadhaa. Nihaaya gadi. Abbabeen karaa irratti na argee asitti akka fakkeenyaaf kan nuyi fayyadamne caaltuudha. Caaltuu maqaa isheen beeku karaa irratti ni argaa. So gaaffii kamiyyuu waan kamiyyuu osoo hin gaafatin yookiin haasa'uu ishee fannee giriin dura maqaa isaatti yookiis immoo akka wal baruu barbaadudha kan inni himu. So ani Abbabeen jedhama jedhee caaltuutti himuu barbaade. Hello, I'm Abbabe. Hello, I'm Abbabe jedhaa jechuudha. Sana booddee caaltuunis hayyamamtuu yoo taate Abbabeef kana haasa'uudhaaf isheenis akka inni maqaa ishii gaafachaa jiru waan isheetiif galuudhaaf kana jechuun maqaa isaa gaafa itti himu isheenis maqaa ishee akka itti himtu ni fedhaa jechuudha. So isheenis kana barteen tole ani immoo caaltuun jedhamaa ni jetti. So akkana jechuu barbaadde afaan Ingiliffaatiin good I'm caaltuu. Good I'm caaltuu jettii jechuudha. Ni gaaffii tokko si gaafadhu hoo ni jenna afaan Oromootiin. So afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu barbaade let me ask you one question. 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 Jedhaa jechuudha. Sana booddee what's your religion? Amantaan kee maali? Kan inni gaafachuu barbaade isa kanadha. So gaaffii tokko sin gaafadha gaafa jedhu facial expression ishee yookiis immoo hayyamamtuu ta'uun ishee yoo fuula isheerraa ni mul'ata ta'e sorry what's your religion? What's your religion? Jedhee amantaan kee maali? Waa'ee amantaa faana haasa'uudhaaf akkan inni barbaadaa jiru. So what's your religion? Amantaan kee maali? Amantaan kee maali? Jedhee gaafachuu barbaade what's your religion? What's your religion? Jechuu ni danda'a jechuudha. Sana booddee caaltuun amantaan koo kanadha yookiin sanadha jettee deebisuu ishee ni hafu. So ani kiristaanadha. Ani kiristaanadha. Ati hoo jechuu yoo barbaadde I'm Christian and you? I'm Christian and you? Jechuu dandeessi jechuudha. Ani kiristaanadha. Ati hoo? Ani amantaa kiristaanaan hordofaa. Ati hoo? Jechuu barbaade I'm Christian and you? I'm Christian and you? Jechuu dandeenya jechuudha. So Abbabeen ofiisaas kiristaana yoo ta'e ofiisaas kiristaanadha yoo ta'e kana dhaga'uu koodhaaf baay'ee gammadeera yookiis baay'ee natti toleera jechuun isaa naaf. Maaliif durumayyuu kan inni haasa'uudhaaf yaade waa'ee amantaatii sanumaanuu isheenis immoo kiristaana ta'uu ishee gaafa beeku innis kiristaanadha yoo ta'e wow glad to hear this. Wow glad to hear this jechuun isaaniif kana jechuun wow kana dhaga'uu kootiif gammadeera baay'ee natti toleera jechaa jira jechuudha. So itti fufee Abbabeen have you gone to church this morning? Have you gone to church this morning? Har'a ganama church deemtee taa'u. Har'a ganama church deemtee taa'u jedhee gaafachuun isaa ni hafu. So har'a ganama yookiin galgala yookiin isaa guyyaa isaa jijjiiruu dandeenya. Akka yeroo sanaatti fayyadamnee garuu church deemtee taa'u jechuu barbaanne have you gone church? Isa jedhu fayyadamuudhaan this morning kan jedhu kana yookiin har'a yoo ta'e today, borii kaleessa yoo ta'e yesterday, afternoon yoo ta'e this afternoon jennee jijjiiruutiin fayyadamuu dandeenya. So have you gone church this morning? Have you gone church this morning? Jechuu dandeenya jechuudha. Har'a ganama church deemtee taa'u. So caaltuun immoo eeyyeen churchiin ture. Achuman ture churchiin ture jettee deebisuu yoo barbaadde afaan Ingiliffaatiin eeyyeen achuman ture yookiin eeyyeen achiin ture jetti. So afaan Ingiliffaatiin maal jetti? I've been there.
I have been there. I have been there. Achuman ture jechi barbaanne akka kana jennaa jechuudha akkuma jaaltu jettu kana. So jechiman ture jechi barbaanne I have been there. I have been there. I have been there. Achuman ture jechi barbaanne akka kana jennaa jechuudha. Sana booddee Abbabeen piroograamiin akkam ture sagantaan akkam ture. Sagantaan guyyaa irraa akkam ture jedhee gaafachuun isaa ni nafu. So akka kana jedhee gaafachuu barbaade how the program. How the program. How was the program? How the program. Sagantaan akkam ture. Sagantaan gaariidhaa namatti tolaa sitti toleeraa jechuun isaa enough. So afaan Ingiliffaatiin isa kana gaafachuu barbaade how the program. How the program jechuu dandeenya jechuudha. Sana booddee caaltuun immoo baay'ee gaarii ture. Sagantaan jechi yeroo baay'ee beekamaadha gaarii mataa. So baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha jettee deebisuuf yoo barbaadde yookiis innis akkuma jaaftu kanaa sagantichi baay'ee gaariidha. Baay'ee nutti toleera jennee deebisuuf yoo barbaanne it was very good. It was very good. It was very good. Baay'ee gaarii ture. Baay'ee kan namatti tolu ture jechuu yoo barbaanne it was very good jechuu dandeenya jechuudha. Jechuu dandeenya jechuudha. Sana booddee Abbabeen ittuma fufee garee qayyabannaa macaafa qulqulluu ni qabdu. Cheerchi keessan keessaa maybe cheerchi garaa garaatii yoo ta'e yookiis immoo idduma garaa garaa yoo ta'e akka kana jedhee gaafachuun isaa ni hafu. Garee qayyabannaa macaafa qulqulluu ni qabdu hoo. Garee qayyabannaa macaafa qulqulluu yookiin tinii qayyabannaa macaafa qulqulluu ni qabdu jedhee gaafachuu barbaade do you have a Bible study team? Do you have a Bible study team? Do you have a Bible study team? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Garee qayyabannaa macaafa qulqulluu ni qabdu hoo jechuu barbaan akka kana jennaa jechuudha. So caaltuun immoo eeyyeen ni qabnaa jechuu barbaadde akkuma kana nusummaa akkuma caaltu eeyyeen garee qayyabannaa macaafa qulqulluu ni qabnaa jechuu barbaanne yes we do. Yes we do. Yes we do. Do you have waan jedheef deebiin keenya poozitiividha yoo ta'e yes we do. Yes we do jennaa jechuudha. Kana jechuun eeyyee ni qabnaa jechuudha. Yoo hin qabnu ta'e immoo no we don't. No we do not yookiin no we don't jechuu dandeenya jechuudha. Abbabeen eebbifamii Waaqayyo isaa eebbisuu jechuu barbaade be blessed eebbifame. Haasaa kanaa waliin gochuu isheetiif yookiis hayyama taatee dhaabatteef haasa'uu isheetiif eebbifame jechuu barbaade akkuma kana nus nama nu faana haasa'e sanaan eebbifame jechuu barbaanne be blessed. Be blessed. Be blessed. Yookiin immoo Waaqayyo isaa eebbisuu jechuu yoo barbaanne immoo may God bless you. May God bless you. May God bless you. Jechuu dandeenya jechuudha. Be blessed. Eebbifame. Eebbifame caaltuu jechaa jira jechuudha. So isheetiin see you later. Boodan si arga yookiin booda wal agarraa jedhee biraa deemuudhaaf yeroo jedhu see you later. See you later. See you later jechuu dandeenya yookiis kana jedhee biraa deemuu ni danda'a jechuudha.